Kebor Multimedia Production. Inshallah har'a waa'ee foundationii Aj Muhammad Haji Said Jolo ilaalchiseeti as ka dhufe isarratti gahee kiyya maalidha maal baachuu qaba waan jedhu yaada kennuuf asitti wal geenye mariitu gaggeeffamaa ture yaanni garagaraa ka'aa ture yaanni akka walii galatti ka'aa ture barbaachisummaa foundationii kana maal waan jedhu itti aansuudhaan immoo foundationii hundeessuu irratti eega walii galla ta'ee maal ta'uu qaba waan jedhu irratti fakkeenyaaf hospitaalli akka hundaa'u yaanni ka'ee ture kanarrattis sagalee caalmaadhaan hospitaala hundeessina waan jedhu korri hadhaa kun walii galee bahee jechuudha. Kanaaf dhumarratti immoo wanti dhaammatamaa ture akka walii galaatti kun waan nama tokkoof lama irratti gatamee dhiifamu yookaan immoo hojii koree qofa ta'uu akka hin qabne hundi keenyayyuu gahee baachuu akka qabnu waan nurraa eeggamuun waan dandeenyuun qooda keenya baachuu qabna. Sababni isaa haajiyyoon rabbi isaanii haa araaramu yeroo jiranitti nama qoodaa hin turre hojii kam keessattuu hojii kamirraayyuu hafaa hin turre hirmaannaa kallattii hundaan uummata rakkataa gargaaruu keessatti dhibamaa gaafatu keessatti hojii misooma biyyaa keessatti adda durummaadhaan kan hirmaataa turani. Kanaaf foundationin isaanii kun hunda keenyarraa qooda qaba waan ta'eef hundi keenyayyuu qooda keenya haa bayannu ka jedhu asumaan waamicha dabarsuu barbaada. Galatooma ulfaadha. Dhuguma akka kanaan dura yaani xiqqoo garagara ta'ee warri biyya keessaa gabamaa kali maali jedhee warri biyya alaa hospitaala jedhee haa ta'u ammoo booda wal amansiifnee warri biyya keessatti warri biyya alaallee itti walii gallee waan jenneef yoo rabbi fedhe fedhii rabbiitiin hospitaalumatu ijaaramee rakkoo biyya teennaa rakkoo dubartii biyya teennaa rakkoo deettuu biyya teennaa rakkoo hiyyeessa biyya keennaa akka itti gargaaramu durillee yaanni isaanii rakkoo namaa hiiku rakkoo hiyyeessaa hiiku har'a hospitaala dhaqanii gatii kafalachuu miti wannumti yaabbatanii tiranspoortiin achiin dhaqanuu warra hin dandeenyetu jira. Kanaaf jecha yoo rabbi fedhe rabbitti gargaarsifannee ummata keenya kaalaatiif ka biyya keessatti wal taanee yoo rabbi fedhe hospitaala kana hujii irra oolchinee rakkoo hiyyeessa keenya rakkoo nama biyya keenya rakkoo deettuu keenya rakkoo dhibamaa keenyallee hiiknee yaanni isaan durraa ka'anii ummata gargaaruuf yaada odoo yaadan amriin rabbi irraa fudhatte sunillee akka fiixa baatu hin goona. Kanaaf jecha rabbi nu haa gargaaru akkas goona inshaallah. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barbaachisummaan foundationii Haji Muhammad Said akkuma beekamu hundi keenya barbaachisummaan waan kanaa eenyuufuu ifa namni kaleessa biyyaaf dhaabbatu namni kaleessa waan biyyaa haasa'u namni biyya keessatti biyyaaf jiraatu isa boodallee ammoo wanni inni dalagaa ture sun akka itti fuufu eenyuufillee ifa nama dhalateef dhiisiitti dhimma garaa keessaatiifillee ifa waan taateef inshaallah isin hunduu warri keenya warri gartee waan kana dhageettan keessumattuyyuu foundation amma irratti xiyyeeffatame kun hospitaala jechuun mana gartee waa itti yaalaman isaanumatu kaleessa dhibamaa yaalaa ture isaanumatu kaleessa rakkataa yaalaa ture rakkataa yaaluuni dhibee gartee inni dhabeebsan irraa gartee taa'isatti gartee hirkatu isa gartee hirkisuudha. Kaleessa nama wallaalaa isaantu dhibamsiisaa ture nama dhabaa isaantu dhibamsiisaa ture waan biyyaa waan quuqaa biyya taate isaantu buqqisaa ture waan ulamaa dhibe isaantu gartee yaalaa ture rakkataa garagaraa yatiima garagaraa isaantu yaalaa ture. Kanaaf ammallee alhamdulillah keessumattuyyuu manni yaalaa maqaa isaaniitiin ijaaramuun dhibee kaleessa isaan yaalaa turan dhibee kaleessa isaan barreessaa garturan isaantu adhallee alhamdulillah yaala san akka argatu waan taateef hundi keessanuu biyya alaati biyya keessaallee warri jirtan yaalli tun barbaachisummaa akka qabduu fi foundationin kun barbaachisummaa akka hubattanii hundi keessanuu nama dhalatee lafa jiru miti dhiyeemeenni garaa keessaallee waan kanatti yaada akka qabdan abdii qabna. Jabaadhaan waliin dhaabadhaa rabbiin isin waliin haa dhaabbatu waan hundaa garteertaa isinillee faana nuu bu'aa jechuu barbaada inshaallah. Bismillahir rahmanir rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فونديشن يكون اكما ريفو دبتمه فونديشني حاجي محمد سعيد جلو جرما وني اني غرتي يادمي في اللي وني كرور فمف
بوبايا غرا أمتا غدب أساساتي أمتا أرجتني أنا نان الله إساني جفافو نما إسان بيكو في يان إساني أرجتني غرانياتون إساني لكوسو مرافو أرجتني غا تيادميتي مال جنن بوبايا نما خنما راجي شوكينا نم تكو نبي يمي سومسو تكو أبي دينغتا كيساتو يو دينغتا أبو كمال رفته قلبي نماز أبدي بوباي ومساني نمني كوني هاجر علاتي هاجرتي بيجان أسو قدمو زمان قدا بيجان أسو قدمو توري فكنا فلافا أجرتي بيتاتي مجمعة مسجد مجمعة لفا عيدا إسان تبيا فودي شيخ كنا حاجي يوسف ترو إسان تو أساسا باساسا قولي أساسا قلشي إيجانا مو لف أمو فابريكا ورشا عمر خطاب كجا ورشا مسجدا إسات أكسيونا مسجدا أجشن تما أبا أكسيونا قولي أشين أرجتني قاد الدنيا أرقم سيسه أبا قرتي ورشو تنانو كناتي براتي في الليل مدارس مجالس القرآن أرجتني مسجد أساس إجارة تكو كسهر كوسون أمنه كيس أنا متورة أما دينغت سراب بيجي مرر فهمته وسطالا مكاي سانيتين بيجي قدر أساس وسطالا كابو جانيت إسا أرجتني وسطالا كان إجارة وفكرته بيجي في إجارة أرجتني كرور فنه وسطالكم بوان النبوسو ديتو أرجتني أسي خاصني حواس عندي من شاشمان عندي من أسوخرات دي من كرات دوتو أرجتني دو الرابرة رجنك إيجارب بيتك قلبنا ما أبدتي وأنكم بوبايا جري أجرتيجا غرانياتو إسا ني أرجتني وان تهفي مكاي ساني داتمت وسطال لها إجارة مجنة ومنكين تفجنكنه أرجتني ورا اللي ورا على اللي غرغار سواني بوليان كين جلمان تينا ورا موتم على أرجتني أيام مقافنة أكاسيت ديم جرا كان دلقو كناف با اللي غرتي تيغام منا ورن غرغار اللي با ججنا ورن برا دابت اللي با ججنا جزا رب سين هادي مجننا هن غمنا غمچ غدن دغاما كان ابيچ سين اللي نبرا دابت دا بك دغيتني بك جيت مرتو نبرا دابت دا ونكون وان فايدا غدرا بي يغدبي قبو تدلغما اتنجرا وان علموت سني فايدا قبو دلغما اتنجرا نبرا دابت دا يادان اللي نغرغارا قامان اللي نغرغارا قبيناين اللي نغرغارا همناين اللي نغرغارا جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أني كيادة كان اسمي دبرس أيوب واريو جيد أما قدب أساسا إرّا والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وبليان كيا وبليان إسلاما كالدنيا كان ربين قدان سنكاي الدنيا كان رجرتن هندي كيسن baga jiraatanii hadha geettanii baga jiraannee hadha geenne isiniin jecha guyyaa har'aa godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti ulamaa'ota keenya gugurdaa kan akka Haji Yusuf kan akka Haji Ibrahimii fi akkasuma kan isaan fakkaatan ulamaa'ota hedduu kan akka Sheekh Habiib Leencaa tiif hayyoota biyyattiin tun qaban gugurdaa isaanii sadarkaa federaalaatii fi sadarkaa oromiyaatitti jiran wajjiniin dhimma foondeeshinii Haji Muhammad Said Jiloo irratti marii bareedaa fi marii midhaagaa marii urgaayaa marii achaatiin turre yaada hawaasni kaasee hayyoonni kaasee jedhe irratti yaada bal'aa ergaa marii bal'aa ergaa geggeessanii yaada bal'aa irra kennaniiti haajii kenna wanni fakkaatu haajii kenna wanni ibsu hospitaala ta'uu qaba isaan abbaa hiyyeessaatii abbaa laafaatii abbaa jabaatii abbaa dubartii abbaa warraan qabneetii abbaa yatiimaatii abbaa araamilaatii abbaa rakkataa hunda bira ga'eetiin dhaqqabu yoo hospitaalli ijaarameef yaada isaan kaleessa hojjetan bakka bu'a jedhanii hospitaala ta'uu irratti walii galanii takbiiraadhaan gammachuudhaan eebbaan hayyoonni keenya tumuranii jiranii kanuma irratti hundooftanii ummanni keenya ummanni addunyaa irra jirtan hundi keessan ka Rabbi addunyaa kanarra isin kaa'e isinis ashaaraa keessan kaayachuu qabdanii ashaaraa keessan buufachuu qabdanii koreen dhimma kanarratti hundaa'ee jira akkaawuntiin bahee jira kun
karaa sooshaal miidiyaatiin isin gayaa koreen beekamtii qabuu fi akkaawuntiin maqaa faawundeeshinii Haaji Muhammad Sa'iidiitiin ba'es ni jira. Kanarratti dhiirri keenyas dubartiin keenyas faawundeeshiniin maqaa Haaji Muhammad Sa'iidiitiin haa hundaa'u malee nama waan kana keessa waa darbatee waa sadaqatee waa kennateef ajrii yaa'aa ma'anaan isaa sadaqatul jaariyaadha. Waqfii mustamirrii ka haga addunyaa irra jirtullee ajriin si yaa'ee gaafa addunyaa kanarraa deemtillee sawaabni si yaa'u akkuma rasuulli keenya jedhan sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة نمني يودو وجين إساء الراد آبت واسدي ملي جدني سدين سنكيسا صدقة جارية صدقة أجرين إسئيات جدني صدقة أجرين إسئيات جتشون وقفي أكناتي اسفتال لكيو إجارمي وقفي سيتاء ديتو تتدايا إيس اتيالما علماء اتيالما دعاة اتيالما إمامان اتيالما حركة اللي اتيالما gargaarsa guddaa fi ajrii guddaa illee qaba. Kana keessa namni oole carroomaadha. Haajii keenya Rabbi haa araaramu. Isin immoo waan kanarratti hirmaannaa guddaa gootanii sochootanii maaltu biyya keessa jira maaltu biyya alaa keessa jira jettanii warri biyya alaallee koreen biyya alaatitti dhaabateetiniin jira wal gaafachaa akkasiin deemtanii waan kana akka keessa buufattanii sawaaba itti argattan jedha. Akka dura taa'aa koree faawundeeshinii Haaji Muhammad Sa'iidiititti an isinii ibsaa warri na beektanii warri na beekneefillee maqaa kiyyoo isinii ibse an Sheek Muusaa Ahmad Kadiiroo jedhama dura taa'aa koree faawundeeshinii kanaati. بارك الله فيكم وبارك عليكم جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكفى نمي غيارات والجين نما فاونديشني حاجي محمد سعيدي برباشسما فاونديشني رتي فاونديشني برباش سعادة يادا كان كلتي تولي قال جرا إني لما فهمو فاونديشني كان رمالو جنيان نجدو hospitaala akkuma seenaa isaan armaan dura dhimma rakkataa dadhabaa daandii irra yoo argan haawwata dadhabdu konkolaataa ofiitiif fe'anii rakkattuu waliin rakkatanii deessuuf dhiphatan hospitaala ta'uun kun waan baay'ee nama gammachiisu. Hospitaalillee mormii kan qabne hospitaala manaa ta'uu yaada jedhu qaba. Akkamitti hojjannaa yaada jedhuu fi akkaataa itti hojjannu karoorsuun dirqama. Namni waan karoorse hojjetaa waan hojjete gabaasallee waan gabaase santuu dirree irratti mul'ata. Kanaaf karoorri murteessaadha jedhee yaada. Achi jalatti sodaa jiru keessaa bahuu fi wanni sodaa namatti guddoon walubannaadha. Fageenya jidduu ilma namaa jiru bal'aan isaa walubannaadha. Walubannaan ilaaf ilaamee yoo sochoonee wal dandeennee walii obsinee wal gorfachaa sochoonee hin milkoofna jennee yaadna. Inni biroo ammoo waqtii inni keessa hojjetu keessatti sa'aa usuun ajjeefne itti fayyadamuun dirqama akka ta'etti amaanaa kana fudhannee hundi kennaa kallattii kaahuun amaanaa nutti kenname jenna. Seektaraan daldalaan qonnaan bulaan barataan haawwanni hundi kenna irratti deemnee waan kana hojjechuun dirqama. Akka aanaa kennaattis nutis qonnaan bulaa irratti marii goonee hojjetaa irratti daldalaa irratti inshaallah namoonni waan kana morman hin jiran jennee hin yaadnu. Seenaa gaafa isaan jiran hojjetan san ni jiraachifnaa jiraachisuufillee qophiidha. An yaada kana yoo jedhe nagayaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kabajamtoota hawaasa keenyaa kabajamtoota hawaasa muslimaa kabajamtoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan bakka jirtanitti warroonni kallattii miidiyaa kanaan nuquba qabdan akkuma jirtanitti nageenyi rabbiitii fi rahmanni rabbii kan dhuman qabne isin haqa qabu jecha guyyaa har'aa guyyaa seena qabeessa magaalaa Shashamanneetitti waa'ee faawundeeshinii Haaji keenya Haaji Muhammad Sa'iid Jiloo irratti hayyoonni hedduu biyya keessaa fi biyya alaarraallee keessa jiran kallattii kaahannee sochirra waan jirruuf hundi keessan sagantaa kana irratti gammachuudhaaf ilaaf ilaameedhaan hamileedhaan tokko taane waan kaleessa haajiin keen Haaji Muhammad Sa'iid gizee jiran adda isaaniititti qilee bu'anii rakkoolee hedduu keessummeessaa turan. Rakkataa gargaaruu keessatti dadhabaa gargaaruu keessatti beelawaa nyaachisuu keessatti
kallattii isaan kahaa turan irra dhaabbannee hayyoonni nuti qabnu kan ulamaa kan uqalaa keessa alaan tokkoomee gadi bahee waan jiruuf hundi keessanuu waan isaan fakkaatu waan ammallee Haaji Muhammad Sa'id fakkaatu maal gochuu qabna maal hawaasatti gadi bahuu qabna waan irra dhaabbannee hayyoonni kenna waan hojjetaa jiraniif hundi keessanuu hospitaala guddaa maqaan isaanii fakkaatu kana ka guutuu addunyaa tajaajiluuf qophaa'e kana hundi keessanuu akka bira dhaabbattan dhaamsa cimaa isin biraan gahuu waan barbaannuuf kabajamtoota obboleewwan kennaa hundi keessanuu yaada kana fudhattanii warroonni ergaan kun isin bira gahe akka deeggarsa barbaachisu nu gootan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلينتيا وروتا جاللا في جالالو أكسم أمو هدون إساني إرجع هاجيون كنا جماعة مسجد دربني فاونديشن هندس والأف بيا كيسا بيا علاتي كأمسا قدك أبدان هندي كيسانو بعنا جانجرات تنسين جرا أكما بيكمو فاونديشن هاجيون كنا جماعة مسجد غيارا مقالة شاشمني وتلا ملتنتي والتجي مريب الله حيوتا دكتوروتا بكبوتا أمتا أنا قدب كتان هدو إساني وجين عالم توتا هدو وجين تاسف مجرى كان رتم وانت ولي قلمي أكما يسنيب سماتوري وستال لي آجيو كينا إبسو هاجيون يرو لبون جران الرجالة كونكولاتا إسانيتين دوبرتوتا في أني دوبرتوتا دبا في أني لافا في أني بران درباني وستال سمو تجاجنا كناف كأول وانتا إف أكما حوي إسانيتي في دلقا إسانيسان وستال أكتاو هرقو يارا مسين سني قوتون ولي قلي جرا isinis kana hubattanii yaada kana qeeqa tokko malee ammallee shakkii tokko malee dadhabbii tokko malee gara hospitaala kanatti akka itti deemamee jedhamu hayyoonni hedduun irra walii galanii kana jiddu gala godhatuun isinis warroonni biyya keessaa biyya alaa jirtan yaada kana irratti ciccitanii irratti gadhaabbattanii faawundeeshinii kun akka galma ga'u abdii qabna. Faawundeeshinii kun ammoo kan ijaaramu hayyootaan koreen hedduun itti ijaaramee kan itti deemamu ta'a. Propozaala mataa isaa kan baatu qaba. Kan koree auditii mataa isaa qaba. Kanaaf carraa kan argannee nullee miseensa faawundeeshinii kanaa ta'uuf baay'ee itti gammanna waan ta'eef kana jiddu gala godhatuun isinillee akka cimtanii kallattii kanaan itti deemnu jedha. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kebor Multimedia Production.